በቃቸው አንቺም መተቃቀፍ ሳይሆን እንግዲህ በረመዳን ሁሉ የሮን ሶማ ያው አሁን እንደዚህ ወርሱ ጅራ ኮቤቱ ገልገል ወሪ መረሙ እንደንደማ ጉያ ገሉት ቆዶ ገዳ አሁን ደፈረዱ ሱታ አሁን በርቲኒ ፊ አካሲ ወሮተን አሱማን ሶማ ጋሪ ሲኒ ሀተው ጀና በዚሁ Yooyaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtootaa fi hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a karaa eessaa deemaa jira? Karaa Adaamaa deemaa jira jechuudha. Karaa Adaamaa deemaa jira akka carraa ta'e ani nda'um Saayidoo bira deema jedheetiniin xiyyitii koo naqadhee gaafa ka'u Saayidoon immoo amma gara Gondoriin deemaa jedhe jechuudha. So magochuu hin dandeenye chaansii kan kooti. Akkas isiniin jedha isin akkam fayyaa qabdanii jirtanii hundi keessanuu isin harkaa badeetiin hin jira. Baay'ee tokko biizii ta'eetiin hin jira. Kanattiin isin harkaa badee garaa gaxariitiin hin deemaa dhimma na barbaachisuuf wantoota tokko sirreessuudhaaf karaarra deddeemaa garuu viidiyoo waraabuun karaarra bakka argan zimbedhanii waraabuun namaaf hin mijatu. Ammayyoo akka carraa ta'ee gara daarii maskootirraan taa'eetiniin viidiyoo kana waraabaa deeme jechuudha. Innaan Adaamaa bu'uudhaa deemu achirraa waraabiin isiniin jedha. Kanaafiyyuu innaa samoona kana Adaamaa keessa turuun kan koo hin oolu namoota achi keessatti argamaniinis wal arguun keenyaan oolu. Namoonni achi keessatti warra bebbeektan namoota kana arguu barbaanna namoota kana nuuf dubbisi jettan hoo jiraatanii dhaamsa keessan dhaammaddaadha isiniif hin dubbisaa birarreen hin deema silkiidhaan illee dawwalee fi dubbisuun hin danda'a jechuudha. Amma garasitti deematiin hin jira. Kanaaf immoo wanti nani dhufeef jechuudha Saayidoonii viidiyoo isaa amma dhaggeeffadhee gaafan jedhu inni Sumayyaan akkuma beekamu guyyaa kaleessaa immoo gexarii deemetiin ture jechuudha. Asgurii warri asgurii beektan asgurii deeme asgurii irraa immoo daarektii har'a gara Adaamaa kute jechuudha. Saayidoon akkuma beekamu Sumayyaan guyyaa kaleessaa viidiyoo ishiin galakkisi keessatti maatiin ishii akka kiristaana isii taasisuudhaaf jedhaniitidha kan ishiin jette. Namoonni baay'een keessan irraa isaa softanii jirtanii viidiyoo sana immoo namoonni argitanis jirtu jedhee abdiin qaba. Kanaafiyyuu Sumayyaan akkuma dursumaa akka Sumayyaan kiristaana taate Ortodoksii Tawaahidoo taate namoonni baay'een keenya ni beekna. Anis ni beekan tureeyyuu. Namoonni muraasni keessanis hin beektu jedhee abdiin qaba. Maalifiin yeroo baay'ee yeroo tokko hin dubbatti isiin iyyuu viidiyoo isii keessatti illee hin dubbata isiin illee hin dubbatti. Kanaafiyyuu namoonni beekan hin jiru jedhee abdiin qaba. Akkuma beekamu amma ijoolleen tiyyallee kiristinnaa ka'uu qabdi. Atillee akka kiristinnaa kaatu akka jedhaniin itti maatiin isii. Saayidoon immoo gaafa akkana dhagee jedhutti ijoolleen tiyyaas kiristinnaa ka'uu hin qabdu. Haati manaa kiyyaas immoo duubatti deebitee kiristinnaa ka'uu hin qabdu. Deemuun qaba bakka isaan jiranitti deemuun qaba jedhee raawwatee ka'ee amma gara Gondor deemuudhaaf jedhee jira jechuudha. Akkuma beekamu ayyuun immoo deemtu burraa karrayyuu jechaa jirti. Deemuun qabdu nagattee deemuun qabdu naamana jetti garuu yeroo hunda ayyuun faalladha kan isiin haasoftu isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maalifiin waan fedhillee yoo ta'e ilmoo isaati. Amantaa isaarraa gara amantaa biraatiitti jijjiiramtu mucaan kun yookiin immoo obboleessi keenya kun taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu dogoggora guddaa qabdi ayyuun akkas jechuu hin qabdu turte. Akkas isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo. Kanaaf deemee ilaaluu yookiin immoo deemee raawwatee rakkina jiru sirreessuun dirqama isaatii aga ammaatiyyuu ayyummaa Sumayyaan maatii bira jiraachuu ishii erga beekee zimmi jechuu hin qabu tureeyyuu Saayidoon himtiyyuu deemee bakkee isiin jiru sanatti maatii isii biratti deemee raawwatee ilaaluu qabaa ture jechuudha. Aga kana turuuyyuu hin qabu ture. Kanaaf amma magaalaa keessa gaatiin hin jira amma xiqqoonnaa fi maleedha. Magaalittii keessa gaatiin hin jira jechuudha. Makiinaan hin fiigdi isinitti hin danda'u. Silkiin irratti dawwalamaa jira. Kanaafiyyuu
እና amma namoota achi keessa jiraniif dawwalee fi bakka jiranitti yookiin immoo bakka hin deemuudhaaf jedhu gahee raawwadhee haalan achi wanta achi keessa deemuuf yookiin immoo namoota achi isaan barbaada deemee waliin isin argisiisuu hin danda'a jechuudha. Akkasuma immoo isinis namoota arguu barbaaddan nagaafadhaatii waliin isin barsiisaa yookiin immoo walitti isin fida jechuudha. Akkasii kanaaf iyyuu iddoo kanatti maal jettu isinii Sumayyaan kiristaanatti deebi'uu qabdee turis tawaayidoo turan maatiinis akkuma argitan haatiisi qoobii godhatanii jiru. Moloksee fakkaatu hunda'um jechuudha. Haatiisi ani gaafuma argee sanayyuu innaan argee jedhu haatiisi moloksee fakkaatu dhugaadha. Moloksee ta'uun isaanii oolu. Inna maal jettu isin odoo isin ta'e maal gootu yoo fakkeenyaaf warri dhiiraa jechuudha. Kanarratti osoo isin ta'e maal gootu haati manaa keessan isinirraa gargar baatee ilmoo olirraa qabdanii dura amantaa isii jijjiirsistanii har'ammoo yoo walirraa gargar baatanii haati manaa keessan ilmoo keessan fudhattee gara maatii isiitti deemtee amantaa isii sanammoo deebitee raawwattee gara amantaa biraateetti yoo deebitu maal jettu? Amantaan kafiira jedhama inni kun jechuudha. Kafarte jedhanii warri musliimaa jechuudha. Kanaaf iyyuu kana gochuun qabdii natti fakkaatu jalqabuma yookiin immoo yoo ta'ellee jalqabumaa kaastee raawwattee amantaa kana fudhachuu dhiisuu isiiti. Har'a immoo deebitee amantaa kana sila saayidoo faana wal lolteef amantaa kana deebitee raawwattee amantaa kana jijjiirratti yoo taate kuni baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko salphina guddaadhas waan baay'ee garaa nama nyaatulleedha. Isa dhugaa dubbachuudhaan jechuudha waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Kanaaf iyyuu isinillee rabbi qalbii isitti ishee deebisuu ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha akka isaan araaramanii waliin jiraatanii ijoollee isaanis gammachiisanii ofii isaaniitiifis gammadanii waliin jiraatan barbaada malee akka isaan akkasittiin aga kanarra ga'an hin barbaadu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha hagan jaalala isaanii qaburraan kan ka'e aga isaan waliin jiraatan hin barbaada jechuudha. Ammas immoo rabbiin nagaadhaan isaas achi isa geessee hamtuu tokko malee achiin isa ga'ee raawwate. Egaa akka jedhanitti takkaa achi deemee hin beeku maatii faanas takkaa wal argee hin beeku jaannatti fakkaata. Haa ta'u malee gaafa rakkoon namatti dhuftee egaa wanti godhan hin jiru. Kanaaf iyyuu innis dhaqee raawwatee bakka isiin jirtu kanatti ilmoo isaallee isiillee ilaaluu qaba. Waan kanallee gorsee raawwatee waan isaa deebitu yoo taate deebisuu qaban jedha. Kanaafuu rabbi isaa gargaaruun jedha malee akkanatti immoo wanti kun ta'uu hin qabu. Rabbi isa gargaaree raawwatee ilmoo isaallee haadha manaa isaallee rabbiin walitti isaa naannessu rabbi walitti isaa deebisu. እና maatii Sumayyaas immoo rabbi garaa isaan alaaffisu tokkichaaf ishiin baatee amantii isii erga jijjiirrattee ilmoo godhattee abbaa manaa isii wajjin kabajaaf jaalalaan abbaa manaa ishii jalqabaa abbaa manaa ishii ijoollummaa waliin jiraachuu qabdi. Waggaa 15 irraa kaasteetti akka inni jedhutti kan isa waliin walitti dhufanii waliin jiraatuu qabani. Innaa umuriin kanaa waliin jiraatanii ilmoo walitti godhatanii agana ga'anii kanarratti immoo gargar ba'anii amantii isiis ganaa jijjiirrattee duubatti deebi'uu osoo hin taane rabbi walii galtee isaaniif kennee walitti deebi'anii ilmoo isaanillee jaalala waliif qabaniin wal faana akka jiraatan rabbi isaan haa taasisu. Seedoos immoo rabbi nagaadhaan isa geessee nagaan isaa deebisu. Anallee rabbi nagaadhaan bakka deemtu si geessee haa deebisu naan jedhaadha. Adaamaa keessa lixee keessa darbee itayya ga'ee tanan gara Adaamatti deebi'aa itayya deemaa jiraani. Achi deebi'ee Adaamaan tura garuu achiin buluu Adaamaa keessa tura jechuudha. Sanaan booda wantoota Adaamaa keessa jiru hunda isinittiin argisiisa. Namoota Adaamaa keessa arguu barbaadan koomentii jalatti naaf kaa'adha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa fayyaatti naaf tura. Seedoos immoo rabbi nagaadhaan ofeessa haa galchu. Anas rabbi nagaadhaan ofeessa haa galchu. Nagaa fayyaa naaf ta'a. Baay'ee hedduun sin jaaladha. Hedduun sin kabaja. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan like, share, subscribe godhaadha. Namoonni immoo maatii koo taatanii jirtan like, share'dhaan namoonni maatii koo hin ta'in maatii koo naaf ta'aadha. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Kan hundumaa gootaniif galatooma. Hanga waan biraa qabannee dhufnutti turtii gaarii isiniif hawwina.